سوي وكي مركز وي جارو عليها مركز بريدا بكون تجار ميلان لكن بكسوني رواماتي في نموت إسلام ما تفني ميديا في أتونا ما تجل جنيه برا تتهتي برا تجل جنيه برا تبكسوني انتهاتوا أفورا سارو سكوت جنيه بدو نموت نم إسلام ما تكو فوجرا نكو مسلم بيتنو نموت ميديا في يدا مني في نموت أردفتو تهدو كبوان تيفي نموت أردفتو تميديا في يدا مبارك كس مساني بلاد أفكنو نوان تيفي نانو سوكو فاربا إذا وان تيفي garuu bakka sana gara fuulduraatti inshallah yookiin jijjiirraa yookiin bakka sana bakka hifdhii goone kan ammoo bakka biraa bi'iznillaahi ta'aalaati karaaf goone waggaa tokkoo fi nyaata dhugaatii isaanii dandeenye achitti waa ijaarree barri jarri baratanii fi barumsa akka kennamu gochuudhaaf yaada wayiidhaa jechuudha waliin dubbannee kophaa haasofne kanaafuu waan sanaa fi waggaa tokko iyyuu fitu waan kana tokko waggaan keessatti to namni tokko waqtii bishaan galmaa'e jedha tokko keessatti jalqabuu dandeenya hojii kana saniifuu otoo namni dhibba torba galmaa'e kan dhibba lama iyyuu arganneeti dhibbi lama osoo nu galchee hamma ta'e illee deemuu dandeenya saniifuu inshaallaati yoo dandeessan karaa kana dhaabbadhaa isin jechuudha barbaanna baarakallahu ustaazi ka waggaa lamaa meeqataa jechuudha haala kanan waggaa lama dandeessaaree 44 yaa ustaazi isinuu waan guddaa dalaguu jirtaniin dandeettaniin maali ree nuti lubbuu teenaa kennuuf qophiidha bar maali dandeettanii Allahu akbar Allahu akbar kanaa miti nuti lubbuu teenna diin ما شاء الله ये फातिमा राज माशाअल्लाह अबो रब्बी जन्नत Toma umri sinaderes inshallah nubjirada dunia malaba siti miti barakallahu fik aye nama bragalcha garu ustazi na debisa kama wali ana dubisa kuma sibate rakon injo barakallahu fik Allahu akbar tanakasi wanni nama tora ya akhi ila mari fakasol jechu jamara sila kasumatti jira tura refa nakasakka jecha jiranu la kasfa masyaallah tabarakallah Onneerum tu yuna magambar yoonu badabe yunamni asam nindubbatu nama kubsa jazakillahu khair ishi jireenya jirta yoma jirate ndarba jirate nama wala gasha warre jala jirta barakallahu fikum ishin jirtu miftahuddin jirta miftah irratti qalbisu wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh billion dollar wani rakawat kana jarran rabbi jirtu naguma nagaa ka fayya inshallah wani rajulu kana alhamdulillah inshallah angamitti kafara ustad amma inshallah jiya dufutti ka waggaa tokko nan kennan inshallah bi idhnillahi ta'ala Allahu akbar mashallah rakon gabu bi idhnillah wa rabbi jalla ga kabam barakallahu fikum makaki sibi mali marzuq zeno marzuq zeno Yoka billion dollar inshallah ay kawagan ko na magal ustad ka waggaa tokko te mashallah ye jazakallahu khair barakallahu alayhi wassalamu alaykum assalamu miftu jim ma jirta baik balatet miftu السلام عليكم wa alaykum assalam السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لما قال شاوري مدير قبل بارك الله فيكم أجي شاجرت أو نقامو تركي سنة فكاتا تركي كده دبا أستاذي كانوا ماركتينج كمدي والبي فكينيا فان يمنين جرادا وانجي سدينه قتاتي وانجي سدينين قلت إن شاء الله آخر جا كان على اللي كمدي من والبي يمنين جرادا بكين جرادا دبا وان تيفي كيس ما نبو أستاذ بارك الله فيكم أمو دندس غشي مال ما كما شان جنة قال ميسنا سني قديس غشي سني ولد أكا دندس سني غشي دندس تولي بفتو جمع راكون كابو كما شان ننقل تديكو هجري كنا جا جمرة مكانة تمرة رتنين قال إن شاء الله راكون كابو سلام جزاك الله خيرا إيش مكاكي قال ميسر كي أنا دبي سيتولي ورقة سنة دبي سنة غنا سورة كي سنفانا إرقي تاني وانتيفس كي سنة دبي سنة سورة كي سنة بر هذا
garee miseensaa shaadaa. jechuun lakkoofsa waatsaappii ta'e tuktukii kana baay'een fayyadamu shabakaa illee baay'een hin dandeessu waan ta'eef osoo lakkoofsa waatsaappii keessaniif argatteen caala. Keessaa na barreessi siin kenna rakkoon qabu keessaa na barreessi lakkoofsuma sii kaa tole. Fakkeenya warra dhiiraadhaaf hojjedhee jira waan kana kan warra dhiiraa. Warra dhiiraaf akkamitti akka dalage. Maashaallah shi galatooma. Jireenyi ka jettu jirta moo akkameessi jaalala nu agarsiisaa tamama. Iyyee. Ayye itti ofi. Astawaawwata jaalala kee itti ofi. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Rozi dhiifama jireenya ka jettu kanaa sobsiisaa dhiifama guddaa ishee maaliish. Jireenya jirtaa dubbadhume qaata seente waan ta'eef. Jireenyi qormaata. Qormaata jalaa si abaasa ishee dubbachuu hin dandeenyati. Rozi itti fufi. Yalla Rozi. Rozi dubbataa jirtu kaamil jirtaa? Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaza kiyya warri suudii gaa onnate anilleen kanaadaan jira miira keessa nagalchanii waan wagga jaanan kafadhan. Allahu akbar. Addo gongoraa miti ustaaza kiyya. Allahu akbar. Allahu akbar. Nankan inshallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. ما شاء الله تبارك الرحمن. أبو ما كاسر كامل ما جندي قال ميسنا. كامل جي بريسي. كامل الله أكبر. كامل إنيو؟ كامل زيادي. زياد يا سلام يا سلام. ندف كسيست يا أخي. نحن كونغوري هذا ندف كتره وقاجا. سبحان الله. هاي جانا كيسون دعاتي أبشر أيه أستاذ. يا كفلو. كوري ديرتو. أيه أستاذ أيه. بارك الله فيك. أيه. أكاونت سبعون دعاتي ما. اوكي سلطان بري ايش الفاضل يا سلام يا سلام انا ارغتني سو داتينا ورنا الفراشي انو تاكم ربي سلام سيتينا انتو سكانا دغيسني مو سو داتينا مو كابدن بارك الله فيكم هي جرتا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ والله ما لسه أنا ربكم والله الدنيا خلاص نقوم نتشيسو وأنا قلبي كوتني ونان مرت عليها وارن لكن ما تنت يعني ما شاء الله ربي دوا فن ركيسنا دابك والله ربي نسني ولينا تو إن شاء الله نملي كوكاتو كوني يديرا يعني بكلم لما تركوني من دامتي كتني إن شاء الله أجامي وقالم وقاتو كتي وقانتو كوكام إن شاء الله. Aku sering Razika Faji. Razika. Malaika tasjudun wa isna lil Ayo. Yes, ana tu inshallah di kole. Okay. Lako subil bilang kah? Follow nangka baru nanti. Account ka ba Dubai? Ya, fikir aku soal sapi sini ke inshallah ti acara ada tu. Si accountin merda. Account me or account ki harga juru ko mayo account. Mer ko Okay. Isa kan nanti lah. shanta me chorbala bailu bala choka. Okay. Okay, sambil bilang kau dah mau stazi ya kamila. Bila tu bisa kan munda segi ko chuna tu fata na dubbi sana tu sini ya bila. Okay. Jazakallah. Nyuti dia bilang amma fozi jirta kuntuma ko kati Faizada. ko na kuntuma ka jettu kana dubbi sai hojrati toltuma jirta jirta aye faiz tin fofi Faizada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh warmi odi tarana maga shura bozani اتبعوا في ايه؟ أستاذ باوندي دبتك كنين إرجع إن شاء الله. الله أخوك قاتا كومي قاتا.
waggaa tokko. Akka Itoophiyaatti beekna miti akka ta'e beekna akka Itoophiyaatti kuma digdami lama. Inshallah waggaa tokko kuma 22 ni erga inshallah. Ayyee faayidaa nama kan keessirree. Faiza Yusuf ya akkana Faiza. Waggaa tokko maashaallah. Allahu akbar. Kiyaana dubbisuun dagatiin tole. Inshallah follow na deebisa hayyee akkaan sin harkatu. Rakkoon qabu inshallah kiyaana dubbisi. Inshallah. Ayyee waan isirraa barbaadu achiin naa kennitan dubbisa. Inshallah Ayyee. Hayya akkaawunti qabachuun dagatiin maalumaafu. Gaddiisaa jiru. Ayyee barakallahu fiik. Ishi namoonni naa gaggashaa jiru namoonni gashaa ayyee eenyutti deebi'a Khalid. Jireenyi. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee jaa guyyaa tokko irratti nan galcha kan jaa. Maashaallah maqaan kee sirrii eenyu? Khalid Habibi. Khalid maashaallah Khalid Habib. Namni akkuma gasheetti waraqaan miseensummaa kennamaafi. Ayyee galgalaan isinii barreessa. Amma dalagaarran jira. Rakkoon tokko hin jiru Khalid Habib yookiin Khalid Jimma. Khalid Jimma akkam fooloo deebisuufi kan hin maqaa keessan jettootti jechaa jiru. Jimma. Ayyee. Ayyee barakallahu fiik. Ulfaadhu filatoom. Ishi. Warahmatullahi wabarakatuh Ustazi. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh Fawzi. Inshallah nilleen ka waggaa tokko ni galcha. Maashaallah Allahu akbar. Umma Budi. Umma Budi. Yalla roh. Mama jib jawal. Ruhi jib jawal. Ishi Fawzi ko ifa maqaa keen galfadha. Fawzi dha maqaan kee sirrii? Fawzi. Eenyu? Fawzi Aliyyi. Aliyyi. Okay, maqaan musliima waggaa tokko jette? Okay. Galatoom jazakallahu khairan kiyaana dubbisuun dagatiin. Jazakallahu khairish. Ishi warri sila seenan Hayaat Jimma jirta? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam Ustaz jirtu? Alhamdulillah fayyuma. Fayyad alhamdulillah. Anillee baay'ee tokko gammadeetu manseene maashaallah tabaarakallah rabbi sinirraa haa jaallatu. Inshaallah immoo kan ji'a ja'a nan galcha inshaallah. Inshaallah maqaan kee eenyu firri? Maqaan koo Yasribaa jedha. Yasriba. Yasriba. Yasriba eenyu? Yasribaa abbaa jabal. Abbaa giddi? Abbaa jabal. Abbaa jabal maashaallah. Abbaa jabal. Yookaan Hayaat Jimma. Hayaat. Hayaat Jimmaa jedhama. Fooloo akkan deebisuuf asirraa gaafan bee fooloon deebisaa isiniin barreessa waan ta'eef. Akkaawuntiin isa maatiin jee 51 gadhiisaa jira. Isa qabadheera garuu akkamitti risiidii isinii ergaadhama. Keessaana dubbisa rakkoon qabu lakkoofsa isinii kaa'a. Inshaallah garee miseensi yaadaallee seentu bi'iznillah rabbi jedhe. Karas yookiin profaayilii keessan jalanuu ka'a inshaallah. Inshaallah ayyee. Kaana dubbisuun dagatiin garuu. Eshi inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakkoofsa koo keessaa isinii kaa'a waan isin irratti riisitii naa ergitan lakkoofsa waasaappi isinii kaa'a kiyaana dubbistu waan irratti ergitan jedhu. Ustaaza xiqqoo turanii galchuu hin danda'ama? Hin danda'aman iyyadhaa malee inshaallahu ta'ala utuu manni kun hin dhumee malee gadhume. Inshaallah ni 50,000 nan galcha. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kan waggaa lama wayii jechuudha maashaallah. Maqaan eenyu? Maashaallah. Saada Abdullah. Saada Abdullah. Allahu akbar. Takbiraa jechuun dagatinaa warri jalaa. Saada Abdullah jedha. Waggaa lama nama meeqa arganne? Waggaa nama lama arganne waggaa jaha argannes tokkuma Abdullah. Yookaan Saad jedhee qabadha Saad. Waggaa lama 2 years. Barakallahu fiiki. Rabbi sirraa jaalatu. Galata irraa ta'ee ulfaata. Kam nagaa turtanii jamaa? Ilaafanii maasii waamaa turre. Jala alhamdulillah. Illeen waan ji'a jaanii galchabaatiin tun takka yeroo taatu inshaallah. Maashaallah maqaan kee sirrii eenyudha? Samiira Abubakar. Meeqa jettee?
جاء إن شاء الله. جاء ما شاء الله. إيش يوكات أنتم على مكان كايش. طيب بارك الله فيكم قالتهم. جزاك الله خيرا. يا خير إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اللي كان جاء. إيه نورا مكان أنت ولا تانجرو ربط. ليلى. إلهام. أسر رجل تارجان جرو قارو مكان كسر إلهامي. أوكي ليلى إيلوش مكان كسر إيه؟ ليلى حسين. مكان سر إلهامي ليلى حسين. 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 حسين كم ميكا جتة؟ كان جاء. جاء ما شاء الله جزاك الله خيرا. كإنسان يربسون دقتين أكاونتس كمان دقتين. نما قش أنا منا قش جاجر قش بارك الله فيكم. والراس رجلو ورنيتنا أبو بوسا بارك الله فيكم. ددبني وانا جنة ورسين تس ددبات نقل ميسا جزاكم الله خيرا. سينا جرتا. سينا. مو سينا إيش سينا. انجرت. عندك أي ألفان؟ ورحمة الله وبركاته أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقاجرتو؟ سامك. لا فيوما. تلقى رمالي سنك. كان جاء تقول إن شاء الله. إيش عندك أي ألفان؟ ما كاكي سرنتين. حبيبتك. رحمة نعيم. إنه؟ رحمة نعيم رحمة. رحمة إنه؟ نعيم. 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 عندك كان يا الفال هيا جي جايته إيه. بارك الله فيك أكاونتي كبته إيه. بارك الله فيكم إيش الفاد الفاد جزاكم الله جزاكم خير إن شاء الله إيش هيا نمني سني مجات ميدو بدا أنا وامي مكان ونيشورا نعم الرماي ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سراج نجاك كم أستاذ جرجرتو. فيوما بقى جراتن آمين ولمانو بقى نجران. ما شاء الله أيه أنا اللي كان جاء إن شاء الله. ما شاء الله مكان كسر سراجي إيه سراج جدا. كرف ولدراتي شورمان جرا إن شاء الله. جزاك الله خير سراج نيجرو سراج جدو. إداو إداو. إداو إداو إيه. namoonni baay'een irra deebi'anii wanni dhaarani mee ibsallee godhaafi baay'een jalaa wanni dhaarani waa hin hubanne dhaaran itti maa irra deebi'aati dhiqoo yeroo tokko. warra asii galmeesseen irra deebi'ashi warra seenaa galmeessu baarakallahu fiik ish Ayyee. Gabaadha rabbiin. jirta Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh Ya kami Ustaz. nagaa fayyaa jirtu Insyaallah ya Rabbi jadi kan jia tokko booda jechuudha. Jirra kalau ni Rabbi naa qabu. masha Allah hayyee maqaan kee sirreenyu maqaan kee sirree Najib Jamal jedhan. Najiib Najib Jamal. hayyee kan ji'a ja'a yookaan maqaan kee Allah Iswaan Wajjia tokko booda jechuudha. hayyee rakkoon hin jiru Iswaan Ayyo. baarakallahu fiikum hayyee ulfaadhaa baarakallahu fiikum Ayya kan. Aye. Gidduutti ibsa sinii godhamee namni bakka ishaaru waan ta'eef itaan jiru Abdallah. Kalla biyya. Yalla shaatir Abdallah. Yalla. Jazaakumullahu khairan ulfaadha. Warri dandeessan daddaftanii akkuma nu gaashtan daddafnee akkuma siniinuunis isin biraan geenye miseensa keenya akka isin goonu abdiidhaan qaba. Miseensa keenya akka isin goonu abdii qaba. Maaliif jennaan inni dandeedhaa fi akka nu gaashu ni danda'e. Isa ji'a tokko booda akkas jedhu isin ilaalinaa namuu akka danda'uti jechuudha. Isin warri dandeessan dafaati Abdallah. Simma warri dandeessan dafaati nu gaggalchaa inshallah ta'ala akka yeroo dhiyoo keessatti jalqabu alalaqal ji'a kana akka jalqabu ji'a kana booddee akka jalqabu ji'a kana amma tokko digdamii meeqa faranti ji'a dhuftu yoo dandeenye lafa sana binneet akka hojiitti seenu yoo rabbiin kiyya jedhe akka amma galmaa jirrutti inshallah hin ta'a jechuudha bi'iznillah. Saniif wanni jechuudha barbaadu namoonni as keessa seentanii egaa akkuma beekamu kana dura namoota gara islaamummaa dhufu kanaaf keessumaaf kan warra dubaraa jenne markaza wayii ijaarree jirra markaza keessatti baratan yoo biyya alaati galan kan keessa qubatan jennee goonee jirra sana keessa inshaallahu ta'ala namoonni amma ammaallee dubartiin kophaanuma tattaaneeti namni achi taa'ellee jara eegu waan hin jirreefi naannoon isaallee naannoo sodaachaa ta'eef dubara kophaa ishiitti fuunee bakka sana hin geessinu. Yaadaanis ta'e maaliin isoo gargaaruu dandeenya akkasumatti gargaaruu jirra malee wannan jenne haa ta'u garuuti amma garuu namoonni islaamummaa dhufaa jiran akkuma beektan warra
miidiyaa kana fayyadamuudha. Nama hordoftoota hedduu qabanidha. Namoonni kun riiksiin jarri qaban maalinni eessa gochuu qabna maal gochuu qabna isa mataasaa danda'ee jiraatu akkam goona. Sammuu mataasaa hin dandeenye maatii dhiisee bakka bulu yoo hin qabu ta'ee bakka itti baratu hin qabu yoo ta'e akkam gochuu qabna waan jedhuufi bakka namoonni islaamummaa keessa jiran yookiin musliimoonni bakka baay'atan naannoo sana ilaalamee lafa wayii binnee achitti markaza wayii ijaarree waggaa tokko hanga waggaa lamaatti jaraaf koorsii achitti kennuudhaa barbaanne barumsa kennuudhaa barbaanne jechuudha. Barumsa akka ilaalaa jirtan namni gattaa'ee barataa jiru hin jiru. Kottoon laayinii baradhoo jedhanii hin ulfaatu namni Itoophiyaa jiru. Namni islaamaa dhufe keessaa namni barataa jiru hin jiru irra caalaansa. Namni kun immoo dirqama barachuu qaba. Inni immoo sooshaal miidiyaa fayyadamaa jirus inni hordoftoota baay'ee qabus barachuun dirqama islaamaatti akka dhufe. Maaliif asuma irratti bichaa nutis hoy jaraan jenneedhuma fooloo goonee maal goonee jara guddisnee kaanee faayidaa tokko hin qabu. Wanti godhuu qabu otuma asirratti miidiyaa irratti fayyadamaa jiru otuma beekamuuti namni kun gattaa'ee sa'aatii itti baratu guyyaatti alalaqal sa'aatii lama taatu barumsa kennee barachuu qaba. Yoollee bakka jireenyaan qaban achi keessa jiraata achi keessa bulaa waggaa lamaaf nyaata isaaf dhugaatii isa dandeenya achi keessatti akka inni baratu gochuudhaa qabna yaada jedhu kaafne waan kana moo kan hojjechuu qabu akka garee shaadaatti wanni kun na laallata waan jedhuuf yaada kana fudhadhee isinitti dhufe yoo ani waan kana hin hojjenne namni dhufee hojjetu hin jiru waan kana ani yoo hin jalqabne namni itti fufsiisu hin jiru waan ta'eef jalqabuun koo dirqama jedhee yaada kana fudhadhee achas bee inshaallahu ta'ala isiniin amanee immoo waan kana fudhadhee dhufe kana duras isinuma amaneetaniin kanaan dura namni gaafa ijoollee warra dubaraatiin markaza ijaaru sana yookiin birrii namaa nyaachuuf jechuudhaan kan naqee kun dhabamne takkaa'u mul'akki waan kun galman ga'uuf jechuudhaan sheekonni likoota du'aa inuu godhaa nama kennatu naan didan baay'eetu jira namni du'aa namaatti hin haajamu rabbiif jecha namni kenne rabbuu isaaf ta'a. Kana sirriitti jala muraa bara. Abdalla. Umma boode. Naadi umma boode yalla. Roof naadi umma. Mataa keessa kanaan ilaali yoo mataa ishee deegeera ta'e. Abuudii mataa keessa fudhee qaatti godhe. Saniifu maal isiniin jechuu barbaada? Rabbiin hunni isaa la Abdalla banaa hunna rukutaa jira. Roof yalla roof. Rabbiin du'aa isinii godha. يا سبحان الله ربنا ويادن معلش ربنا ويادن قال ما يسنين جها دركما دعائنا ما تلنا جوم قالوا إل نمني أكجد جباتو دعائنا ما تسنا جوم جتشورا شيء كده بقى إيكا فنينا النكان لا ليرو ما نتقول في دي سيرو سنا النكان مودا جا كنا من نجينيته غري اللي غوني غري كيس تدو بني والله أربع بقول سنا قدني قالوا كباكوس بيس النكان السنة والله جزان كيسان جنتا يروهن دان نعمل لبورا جروتي سنين إندقات وجودا ورنا روبدا بتي مني سنا كي جارمي بوتاي سجودا هرالله أمتنا ندرو جرا كوباكو نسياني جري أمتنا جرا أمتنا قل مجاز لاو شيكوني سلاو دعاء نقول أمالي جرامي تكنو كنو دعاء فانو نقول أجتشو رفاني ما دعاء بوجودا سوداتني الحمد لله برينا ما كان ياتم نمو إجار سانو جت رتر غنيرو غافو جتيرو في مو مو رفاني ما شاء الله كجت يومو أتيت نمني نانجي جرافاني بابا تيرو في أكو ما جت يومو أتيت تقول بس ما شاء الله جبادو الرجال أبى نمني جد مالف غافا دروا كانت نياني نما كانوا جتوا ننسيني يوكين برينا ما فوده كان يبلسوا يوكان موان إنتان ركان أولو اتفاقات الحمد لله وأنا شرافي يو لفجرا برينا ما لفاتم نجو بري مليون تكوف كمان إبلا ماف كمان سديتيف بري وي تجرا ما يو يشوك لفاتم إن شاء الله تعالى بري سنة رد الحمد لله نما وفدان ديجراتو نما ربي لرزقنا تبلسه وأنا ركعت تكون كابو الحمد لله كنم تكون تنجرادا بيزي اللي توجد ديجرادا وانتي في وانتي ركعت تكون جرو وأنا ما تلي وانتي بو تكون جرو كناب إن شاء الله وان أما يان نمو أمته ما كويسين كبت إقل ما نكجين غريشة أداجر أني ورا ركعت أجرنا أرجتني متي ما ناكم بريد دوسر بإذن الله مركز أكسي جاري توبيا كيستي مركز نقول مو فرعي بيوتا غراغرا كيستي توبيا كيستنا نورو ميا كيستي أكن نكبتو أبدي قداراني سنرنا كبا بإذن الله تعالى كايون كينيا قلما جيسي رستانان أمتو مان ديمنا جباتا نمني دوفينو غرغارو إسني ولينو جنة دعائي قونا وان كنو لالة نمنو جري أهلا وسهلا شيكوتس دعاتوتس وطاتوتس هندي دوفينا غرغارو دندا كنا سرتي دوفي دعائي قوچو دبچو دندا أغرتني وبرز كينيا أستاذ معاذ نظيف ربي نسر جالته نلالة تريجا لينجن أول سنة دعوة قولي دعاء قولي نيجتي بيام سر باتشيسو نيجتشون درك ما متي نمنم تدفينو دبّتو نبى ممكن نيجتشو متي ربي وجي سر جالته سني قاله سنيفو جزاكم الله خيرا كان ده وانتنو تبربان سنين جشورا بربادي ساعتي ريرا فرد ده غرقل متادم إن شاء الله وجيتي سينو ترى بريدا سورة إنيون دبسو حياته بسماعين كي بنات أمو إنيون بنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ إنك عم سبون تدي فما إن شاء الله هاي أمينة أمكو كان عندنا اللي نيجي تجرتي
amma maal bakka isheen seente rabbaa beeku kunoo ID hojjetamee fi provaayidii ishee kan jiru ID ishiiti footoo ishii beekaa fuula ishii doskeen itti kenne warra keessaa wanti jedhu garuu footoo keessaa akkuma jirutti isinii kennama isin barbaaddan waa irra isinii kaa'amee miidiyaa irra akka godhattan godhachuu hin danda'ama jechuudha ayyettuu fi amiina dhifam. Ustaaza mooditara leen qabu bara akkanumatti taa'eetiin isin ilaalaa jira isin gargaaruu hin dandeenye. Maasii mooditara kennu tokko barreessi Davide. Inde miseensa garee shaadamaa hojiin keessan akkuma nu gargaartan hin miti Davi tokko barreessitu galmeetti seeni. Eeywa. Dirqama mana kootti namni garee shaadaa hundi mooditara qaba miseensa garee shaadaa miseensa kan ta'e keessattuu miseensa ishee kana sirriitti naa qabadhaa. Yoo hin dandeenyu bakka koo ta'aniitoo barsiisanii rabbi beekumsa kenneef. Yaadaanis waan hundaanuu kan nu bira dhaabbataa jiru isini. Isiniin bakka hin kenninu taanaan eenyuuf kennina. Akkas inshaallahu ta'ala tole. Hayyee ustaaza wanti jechuu barbaadu dhiifama namni asirratti carraa argatee ol bahee ni jechuu hin dandeenye keessaa nu dubbisuu danda'a gara irra hin galchina warri carraan arganne. Kunillee warri carraan arganne akkas jazaakumullahu khairan carraa yoo dhabdalee keessaa nu dubbisa wanni keessaa nu galmeessistanii waan kun gochuu dandeenya garuu amma dandeenya inshaallah inuma galchina bi'iidhnillah amma dandeenya waan dandeenya keessaa nu dubbisa galatoomi ayya sabboontu itti fuufi baarakallahu fiik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee ustaazi yaada keessan hedduu gammadeera. Rabbiin nu haa milkeessu inshaallah baay'ee yaada namatti tolu yaada dubbatamuu qabus yaada hojjetamuu qabus. Rabbiin islaamummaa addunyaa hundarratti nuuf haa babal'isu hedduun gammadee ani ka waggaa lamaatiin ni yadheera sin bukkee dhaabata. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Takbiiraan ma jechuun dadhabinaame. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. It is joke jechaara abbaan Ingiliffaan barreessa lakki nuun qoosaatti hin jirru. Sabboontuudha maqaan kee sirrii? Maqaan koo sirrii maskarame garuu sabboontuudhumaan qabadhaa rakkoo hin qabu. Yaa maskaram qoy maskaramiin galmeessinee sabboontus bukkeetti qabna. Maskaram. Masha Allah. Masha Allah. Maskarameen nyuuti. Taaddalaa. Taaddalaa yaa salaam. Rabbi sinuma jabeesse warra jabaates immoo. Isa jabaatus sinuma jabeessa. Yookaa sabboontu. Sabboontu rabbiin jabeessinaa numa jabeessa achi. Baarakallahu fiiki. Yaa akhi waanuma jennu hin qabnu. Rabbi sirraa jaallatu irratti gasiyaa dhaabu jenna. Rabbi irra gasiyaa dhaabu. Jazakallahu khairul faadho. Akkaawuntii qabadhu keessaa na dubbisuun dagatiin tole. Ishi. Ayya jazakallahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkaawuntii irra deebi'aa gadi nu dhiisaa mee hin qabanne warra biraa Akkaawuntii jamaa daddafaati poosinuu waggoodha warra akkaawuntii addaan kutiinaa tole. Kunoo gadhiisaa jiranii. 57 dhumni isaa. La Abdallah la khata. Ayye. Ayye. Nagaa fayyada jirtu. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Leeli naa obsiti koo ishee Fadilaa dubbisisti deebi'a. Hayya Fadila. Naa daddafa baarakallahu. Ustaaza hagam haga ji'a lamaa turuu danda'a wanni ijaartan kun ustaaza. Maan tura ijaarsin maan tura isinumti nuni jedha malee isin turraan inuma tura sin jee tokkotti hundi keessan gashinaan jee tokkotti dhumuu danda'a birriidha malee hojjetaan baay'ee jiran hojjeta wanti hunduu birriin jiraannaan basamaa mangadaalle moo maal jedhan warreentini saniifu simnu jabaadha ji'a lamaatti maan tura sirriitti maaf hin turre ganaa lafa binnee maal jenne riigalee. Okay, inshallah anillee warri an bira taa'u namatti na dhiisanii deemanii yoo naamija ji'a tokkottu galcha yoo naamija ji'a lamatti ni galcha. Inshallah waan waggaa tokko jira naa qaba yoo natti tole waan waggaa lamaa godhadha. Allahu akbar. Allahu akbar. Masha Allah. Maqaan kee sirrii Fadiilaadha? Fadila Abdallah. Fadila Abdallah. Fadila Abdallah. Akkaawuntii qabachuun dagatiin jara wakillaa khairan. Okay, iskirushiitii dhaadha kama jalaa barreessan kanaami? Okay, inshallah baqa. Sini barreessa keessa rakkoo qabu. Allahu khairan. Inshallah akkaawuntii sirriitti kan warra kaanii faana wal fakkaatu Aminaa fi Raamiyyeen asila jirta ijoollee miseensa garee shaadaa sheekii godhaa namni naa gadhiisu sirrii gadhiisaa arbamu gadhiisu riippoortiin godhaa yoo gadhiisaan jiran ulfaadha ayyee lii dubbisuu eenyu lii jedha eenyu maqaan ishee hin beekne lii sirriitti naan dubbisama amma dhumaatti leelliseedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aywa leelli jedha. Ayya. Yaa jaladda ishaa jedha maqaan isliin jechuudha. Mashallah waan isliin anillee rabbi jedhe waan waggaa jahaa biizinelaa qabeen jira. Iddoo gongorte moo irra deebi'ime? Waggaan tokko meeqa waan waggaa tokko ammoo isin erga. Garuu irra deebisa jette sirriidhuma waggaa jaha jette. Waan waggaa jaha. Allahu akbar. Allahu akbar. Qabee jira biizinelaa. Allahu akbar. Maal abbo gurri maal nama dhagaa yaa kee obboleessa keenya akka maal silaa wajjiniin wal dorgomte waggaa jaha jette. Allahu akbar. Allahu akbar. Waggaa jaha. Jazakumullahu khairan.
يلا تو عبد الله شبكة قوم جرى أستاذة هاي كان كوتي لا تاني تركين فورنا ديمسا ايش اللي ما كاكين يوري قلبيسا كبيرة ليلي ما جرين قلبيسا كام ما تنور كام بلكي مالي شبكة سرينا ليلي فولو كرا ليلي وقاجا يا سلام ليلي كسمتي كبدا يا نادو بيسولي شبكة قوم أستاذ سجلين كي جرا ايه كان سودي دي وقاجا ها نيوز يا سلام क्या ना डुब्बी सी तोले अस्सलाम या सलाम इन्ना के सब बोले थे रामी ये डब्ल्यू का जेट बराबर ले सी लोगों करते होते डब्ल्यू का जेट अकाउंट बराबर ले शबकة نقبل سجلين كي क्या ना वो डुब्बी सी ले ली या सलाम waan waggaa jedhee mara waggaa jaamoo baatee jaachaa akka koo giraas gabbee lakkii wagguma jaanuun jette hayya ishi namni biraa itti nuuf eenyutti fufu la mareen fufu ila beekee la rohna عليكم ورحمة الله وبركاته. namni biraa assalamu warahmatullahi wabarakatuh أي أستاذ بليتك إن توكو فاتو حاجي كان جران توكا وقاتو كوني يتجرت إن شاء الله مكان المسافي. الله أكبر فتو هاجي كراكي ساعة تلبستي فتو هاجي أيوة كراكي سنة دبستي. إيه مكاشي سريرة فتو هاجين وقاتك أيوة فاتو حاجي كوقاتو. أي جزاك الله خير أيها الفاتح بارك الله فيك. ما يكسر أبولي وين كان يسمعني ورسني بجنة البول ولا يسمع باسو تأمن إن شاء الله كيسان لين وبرزة بركة. بارك الله فيكم أيه إن شاء الله. إسلام موجي كيسان وجد أنا ما قل شيء أسرع بوات أمينة في ونين مني منا كيسان وانتي فنما نقول شيء قريب بواتي معليش. موجي كيسان يتولى والدربة أسرع تسلمان مني كان كيساني. قافة برمسان سنتني إن شاء الله أما قرونا منو نقول شيء. إيش حياته بسجرتا موزلو بسير. ورنية إن شاء الله بكنو بديسا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجر تو روح. جاكي قالتو كنا كامينا نفالتو كودي فهم. قالتو. أيه دي فما إن شاء الله جزاكم الله خيرا. إنتوا في نيونا دبسات ريما. ربكم بستان سامي كذا تريد إقامة. أيه إن شاء الله. هي جان هذا المسا مكافي مالك محمد. ملكة جدة. مالك محمد. أيه ملكة محمد. ملكة محمد. أيه مكان كي نسري حياته بصارة إن كان مو حياته بصارة متى حياة بصارة أقام نية تجته رياضة دبسدي أيه يا جاي جزاك الله خير هيا جاتك الكسر تراني جاتك في راكون نجرو إن شاء الله إيه يوم مسيم جات نوجش ندوكم ربي سلاف ست قلج إن شاء الله. هذا نفاتي ربنا رد على فسداين ولا تربنا ولا فس أمانة نفسه. ربي سني على فسه جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. إيه أكس. فين زرتا فين تورو؟ قرران قدي دفع. إيه أكس نما نوجا قشة إن شاء الله نما نيجي نبوسات نما نوجا قشة فين تورو زرتا إيش؟ سيفان أرسي. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله بقى جراتني بقى ساعتي كنا جيتني. آمين آمين بقى ولينجين. آيات إن شاء الله أنا اللي كذي جانغل. أيه مكان كيس رينيو؟ خديجة.
Khadija. Eenyu? Jaldi. Jaldi. Yookaan siifan. Arsi. Yaana dubbisuun dagatinaa akkaawuntis qabachuun dagatinaa jazaakumullahu khairan. Ayetaatis. Ayyee. Waan nama ajaa'ibu keessaa yeroo birri walitti bu'u namni kun taa'ee hin beeku. Nama 800 ol taa'e jechuun dhimmi kun akkam isa dhimmisiise. Na agarsiisana wallaahi. Yoo baay'ate nama 300 ta'aneeti namni 300 laayif irra dhufeeti kan nuti mana sana ijaarre garuu har'a nama 800tu jira. Subhaanallah. Abdiin qaba akka hojiin kun galmaan ga'u. Nama 800 ta'an rufaa jechuun dhimmi kun baay'ee isa dhimmisiiseera jechuudha. Alalaqalli taa'uun isaayyuu gargaarsa caalasuma jala taa'uun isaayyuu seenee dubbachuu baate. Galatooma wallah. Hayya barakallahu fiikum. Ishi Abdurrazaaq jirta? Rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Seenet. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa fayyaa keete? Alhamdulillah nagaa. Ustaaza naaf hin galle reefuun dhufaa yoo amina nan galchiteet kurseene. Oh, ishi nama tokko barreessine waliin galchinaa jiru. Nama hin galleef waliin galchinaa ishi. Wanni naaf hin galle garuu sinin barbaadee ture ustaaza biraazariin kiyya dhiyootan shaadaa qabachuuf ture isaan biratti hin qabadha jedhee ture. Isin immoo sinin barbaadaa ture isin baay'inaan hin argamtanii. Baay'een argamu inshaallahti yeroo keessaa na dubbise yeroo barbaaddetti nan seena rakkoon hin jiru. Yeroo ati feetutti. Ishee bakka ustaaza naaf hin galle garuu yeroo naa galu seena. Rakkoon hin jiru abshir rakkoon hin jiru ati dhiisi. Rakkoon hin jiru. Abdurrazaaq. Garuu naaf hin galle naaf ibsaa rakkoon qabu. Gargaarsa namaa yoo ta'e rakkoon qabu ustaaza. Gargaarsa jechuun namaa osoo hin taane ijoollee islaamummaa dhufte kanaaf bakka wayii goone achitti akka jarri baratan goona jenneeti warra biyya keessa jiruufi malee gargaarsa dhuunfaan. Sinchiin kun dhiisi warra islaamummaa dhuftan kun inshallah rakkoo miti. No ustaaz rakkoon qabu natti maa akkam yaade ji'a waggaa tokko mana jennaan naaf galuu didee barre. Ji'a jaatti birrii 300 riyaala 300dha. Waggaa tokkotti riyaala 6 wanni jechaa jirra rakkoodhaa miti garuu. Maaliif obboleessi kiyyaallee inshallah yoo rabbi jedhe gara islaamummaa dhufaa jira waan ta'eef inni illee achitti barata waan ta'eef anis gargaaruu qaba. Inshallah rabbi si milkeessu. Jazakallah. Inshallah. Inshallah okay. Abdurrazaaq. Oh, assalamu alaikum ustaz. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz hojii bareeda jirtanii beektaa baay'ee dhagaan jira jala taa'eeti anis biyyaan jira. Mashallah. Inni waan danda'u hin deeggara amma baatii kana irratti amma kun ammantaan galchaa qarshii kuma takka. Mashallah. Barakallahu fiik. Maqaan kee sirraa Abdurrazaaq? Abdurrazaaq Jamal. Abdurrazaaq Jamal. Ishi. Karuma baatii tokko sii qabadha inshallah ta'e rakkoon hin jiru. Barakallahu fiik. Kana dubbisuun dagatii. Yeroo rabbi jee bakka isin deeggara yeroo hunda jirra kafaltii jihaatti qabna beektaa. Hin danda'ama. Isin ji'a jaan ofii beektanii miseensa isin goonee jennaan ofii keessan beektanii gashuu dandeessu warri ji'a jaawwanna itti rakkoo tokko miti. Barakallahu fiikum. Akkas jirra waan dandeenyu immoo isin bira dhaabbanne yeroo hunda. Barakallahu fiikum. Kana dubbisuun dagatiin inshallah. Amma tanaan galchaa qarshii kuma takka ittidha. Ishee gashiitu naa ergi keessaa yeroon si dubbise tole. WhatsApp sii kennaa. Ayyee taate bakka ammaan tan erga amma. Ayyee jazakallahu. Ayyee mobile banking erga ammaan tan erga rabbi jee. Shulfaadhu. Garee shaadaa kana jookoo warra baadiyyaa keessa jirutu beeka beektu miti kana warra baadiyyaa keessa maabiraatiin qabne faatu beeka. Gareen shaadaa garuu akka hojjetuu qabutti hin hojjenne inshallah ta'ala hin hojjetamallee bi'idhnillah. Ishee foozitti jirtaa? Ustaz assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nama galchuun dagatiin haa jiru. Tufuufi. Ustaz baganuu siraatani. Amiin inshallah. Anillee ustaz inshallah ka waggaa lamaaniin ergaa umajaaf. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar nama fur arganne kan waggaa lama ganuu gash. Maqaan kee sirrii foozii dhuma? Yaa Fooziyaa Siraaj. Foozii masha Allah. Ya Allahu akbar. Allahu akbar. Qalli sitti fakkaatina waggaa lama jechuu yaa jamaa takbiiraan dagatina inshallah. Fooziyaa. Qalli fakkaatina. Foozii. GD Tuyu. Sana dubbisuun dagatina akkuma isin gashitanii nutis miseensa garee shaadummaa waraqaa kana isinii kennina kan dubbatti argamaa jiru. Akkuma gasheen namni riisitiin ergaannaan garee shaadaa kana kennamaaf jechuudha. Inshallah ta'ala.
Hayyuu koorofin godhee jiran deebisan. Barakallahu fiikum. Ish. Naa barreessi fooloo qaban ta'e naa barreessi tolee salaamataa dhiqiyaan. Hayaatatu ustaazii. Barakallahu fiik. Ish. Tole. Namni kabraa eenyutu jalaan gadi bu'aa namni taraan arganne aseenanii an jalaan gadi bu'aa keessan fooloo naa deebisaati gaafa isin firii jirtanii biraazirii kiyya isaan biratti hin qabadha shaadaa jedhee isaan dubbistanii akkasitti inshaallah anaafillee du'aa inaa godhaa na bira dhaabadhaa isiniin jechuu barbaada ustaaz xiqqoo na dhukkuba du'aa inaa godhaa. Ayya rabbi si aafi si aamil keessu. Amiin amiin. Ayya eenyuun na dubbisa amma doktoree kama jirta? Anumtuun dubbanne. Aishi mamiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz Birhaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa jirta? Nagaa akkam jirtan? Nagaa alhamdulillah baga jiraatti. Alhamdulillah galata rabbiiti wallahi aganuma sagalee keessan dhaga'ee isin dubbisu. Miseensa keessan yeroo dheeratii fi hordofaa keessanii garuu yeroo jalqabaatiif har'a isinitti ol bahe. Maashaallah barakallahu fiikum ulfaadhu galatoom. Akkasi dursa osoo maan jenne warri yaada irraa fuutan haa bu'u namni seenuudhaaf namni yaada kennate haa bu'u. Akkasi namni yaada kennate namni wanneedhe akkasi bakka nu gagadhiisu barakallahu fiik. Akkasi anama kallatti maanii miseensatti na hin dabaltanii ammaaf immoo tuyyuu guutallee gadhiisuudhaaf qarshii 2,000 kallatti nama guutarisiis isin erga. Maashaallah ishi jazakallahu khaira maqaa kee sirrii natti himi? Muhammad Hussein Ahmad. Hussein